barsiisa madrasaa isaa waa hundumaa jiru akka islaamaatti karaa structure ta'een hamma caasaa hamma godaatti akkuma hoogganaa jiru nama barsiisaa jiru nama waa barataa jiru barsiisaa jirullee akkuma sanaan barsiisaa yoo hundufe gaarii ta'aa jira. Yohaannis ergaa Yohaannis isa dura boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti namni Kiristoos keessa yookaan Kiristoositti hin jiraadha jedhu karaa inni adeeme irra adeemuun isaaf hin ta'a jedha. The way he used to live, the way he used to akka inni barsiisu ture, akka inni jiraate, akka nyaate, akka inni deemetti are you okay? Akka inni deemu jirta namni no rabbiin quraana keessa maal dhimma rabbiin hun jira bar inni waan hin jira waan inni hundaa danda'u ka hunda miizana irra kaa'ee godhu. Kanaaf maal goon ajandaa keenya dhugaa nama barsiisuu irratti xiyyeeffanne. Gaafa namni dhufullee lafa dhiitaa fi gaafa inni deebi'ullee isuma ajandaa godhataa. By the way namni sun sammuu keenya irratti hojjetaa jechuudha. Sammuu keenya irratti iddoo godhataa jechuudha. We are giving for him sammuu keenya keessa waan biraa jenereet gochuu kan dandeessu. Tibbeesso&Abu muaz bicha baka. Tibbeesso&Abu muaz. Acapto. Akara malim manne kana. Tibo. Malim musaafirun dandeen. Assalamu alaikum. No. Hunduma tikkeessi yookiin hunduma tikkeessi barbaadde. Si office hunduma iyyuu. Tibo jedhamu. Tibbeesso. Nama sodaan qabdu. Warning kini irratti godhaa yeroo yaalanii laata. Tap goda rukuta. Daqiiqaa lama bakka jijjiiran. Daqiiqaa 12 fudhadhu Tibo. Tibo. Kas. Moderator fidime, moderator nuu kennime. Mannu maqaansa. Addisu. Rukutan tap goda. Bacaaliti modera kennan as keessa nan kaawwatin kennin addis. Yeroo sare. Gadi buusu. Oh. Abu muazii fi bacaaliti kennina. Inkabu. Wanaafis naa kenni mirga keenya eegi. Mirga keenya eegi yaa Oromoo. Keessu mana beeti. Andinen tilantum andinen zarem andinen jedhee miti. Ani anti lafatti yaalan didaay. Bilbileeroo yaalamu hin jeeqa. Daqiiqaa lama jettee. Akkas. Tibbeesso. Daqiiqaa lama naalaadhaan nan tura jedhee moo maal jedhee? Wayyo xumure almost bakka jijjiirataa raqa. Okay bareeda. Taap godhaa. Niin jeeqaa jira. Yaadee bar. Wanne niin jeeqaa jira. Tahir, assalamu alaikum. Fatia Daud. Waalaikumsalam. Gitu. Aku Abba Jali ulit sino. Bagaimana? Jira. Jira alhamdulillah. Abu Muazi. Jirtu Ustaz ko. Akkam nagaadhaa. No Tibo da mo nama libite kon. Tibbeessoodha. Me raga fidu. Naga kam. Tibbeesso ta'uu keetiif ragaa fidi. Tibbeesso ta'uu ragaa fidi. Ragaa. Jirtu akkam nagaa Abu Muaz. Nagaa jirtu. Naguma ajandaan uumta nama sirrumatti viidiyoo tokko jedhee sirra waraaba jedhee dadhabee itti dhiise. Jirtu. Gaafa anaafeeti viidiyoo irratti dalayne biyyi lafaa lola addunyaa sadaffaa kaastee barra. Ati nama irratti hin dalaynu hin dalagin. Dabbarellee waraabda. Akkasi. Maal godhare naman qabu asii Ameerikaa qofa kiyyaan olii gaffiiga. Nagaa kan fayyaa qabdu. Maatiin nagaa jirtu. Nagaa dhugaa akka dansaa jira galata waaqa akkamitti jirtan? Wallahi fayya galata isaa numa jirra kun jiru immoo ani maali numa jiraan akka jirrutti hanga guyyaa jiraannu. Dhugaa agannee eeyyamee jedheen jiraanna. Akkasi. Namni hundinuu carraa isaa kenname hiree isaa kenname soora waan nyaatee hanqa nyaatu allaatti namni nyaateetuma jiraatee biraa deema gariif dhiisee deema gariin haadha manaas ilmoo ofii hunda dhiiseetuma keessaa kan galgala kanaa biraa deeme baay'ee bar. Waan sanii nu banne na fakkaata beektaa waan bara baraan jiraatu fakkaata. Nothing is forever. Waaqayyo bicha.
Kanifi wantoota illee ka madaaluu barbaadu relative to himself qofa madaaluu barbaada. Ufuma relative godhatee theory of relativity waan jedhu isu jira barumsa baranne academically jechuudha. Theory of relativity there is no why. Why wanti jedhamu hin jiru. Relatively you can say why. Yes. There is no tall wanti jedhamu hin jiru. Relatively you can say tall. Kana kuban kaban. The background of this is that there is no true. Relatively you can say true. Wow. Uradde. You are God for yourself. Yes. So, lanya no for us one madala kamna no reference wa hunda ki madalu relative in kenna na ofi kenna miti one duga standard do yeti barbade jada jalanna wal kabajna wa jalala walittimna logiki abu muaz jedhu Tibbeesso ani fudadhu logi abban chali jedhu fudadhu but I respect ba ijala ba chali akka tasate charrar gadhe qamani wal argeera annaba dheeraa sabita gaba hojii akka badhaanum maanu ada abban chali dubbiin jaarmee qaamaati miti jaarmee qaamaa yoo taate dhadheeraa meeqaatu biyya lafaarraa boqote Farhani fabba caalillee dhedheeraa sabita yoo laalu waan nama dhedheeraa ho'i aadaa isaan dhaquu gaggaba ana kanoo gaafa na argite maal na godhu deemta addunyaara jilba kootii gadi naan jechuu deemta yaa waaqayyo Tibbeesso kan nama saaxila kuni jaalala amma kanatti iccitii nama baasuun eno rabbi sinaa baasu namu ol hin ka'ina olii suuraa keessan asii ol akka paasapoora malee hin ka'ina Abba cali ajaiba leeri. Nah kasih just. Bareda maatu. Bareda. Oma wal baruun gaari namni hundinuu. Takkaa Tibbeesso hin arrabsine takkaallee nan arrabsine dhugaa. Walillee hin xuyne yoo dallannee jechuun jechaan addumaa deemna malee. No. Blookillee hin goone. Nama baay'ee blook godhe ijoolluma islaamaatu ofirraa. Tibbeesso nagumaan waliin jirra. Durumarraa gaafa wal baranneewu haala fi amara nature manner namni kun irra dhalata uumamaan giftii waa in kan namaaf beeyta. Gariin baratee haala fi amala hun qabu waan itti nama afeeru kana ofiifuu itti yoon tolle rakkisa. Waluma rukutu amma A and B taanee bar garee walirra duultu qawwee malee waluman najjeesini dirree waliin baane malee numa loltu. Reesha aadaa jetti wangeela jettee numa iyyaa ooltu eenyuuf ati eenyu gartee baraaruu deemta. So jaran rakkisa. So jadi waktu itu Abu Muaz kanan jedhu amma amanti malah kaidi jira waan way generally waan jedhu tokko waan jechuu barbaadu waan baay'ee ronda na digu namni adeemsa gara fuulduraa tarkaanfatu kamuu keessatti iyyuu akademikaalii illaa ta'u adeemsa amantii illaa ta'uti waa hojjechuuf illaa ta'u jalqaba of wajjin walii galuu qaba. Of wajjin yoo waliin galle nama wajjin walii galuu hin dandeessu. Rakkinni nama baay'ee nama wajjin walii galuuf rakkata. Nama wajjin walii galuuf don't try to do that. Isa san hin godhin adaga nama wajjin walii galuuf. Jalqaba ofii kee wajjin walii gali yoo ofii kan kee wajjin walii galte nama wajjin walii galuun salphaa. Nama wajjin walii galta yoo ofii kan kee wajjin walii galte. Idin walii galuu dhabuun walii galu. Anam akkas wajjin waliin galle beekuun kiyyayyuu walii galu. Tunggaru mantu kabajatu yogi wali galu. Cakam godi abeti. Jira. Yes. Yes. Amma kemana lubbu ofii wajjin walii galuun dirqama. Dubbadhaa eenyu jarri kan sagantaa teessan hin beekne akkuma tasaa obboroo lafaa keenyas waan ni dhufee baga argamta. Usmani nagaa simmaan jechuuf seene hundi keenya gargar banneerra. Waan takka ta'in asirra jechuuf aduu waan hawaasa keenyaa kana. Warra adda duree jedhan isa maali animaan beeka liidaroota jedhee namni bakka amantoota amantii waa lallabaa waa barsiisaa jedhu kana kanumaaf fokkotee dhugaa kaan gaafa gaalli duraa bade kan duubaan gaafatan jedhan gaafa shufeerii tartiiba malee gartee konkolaachise warri duuba jiru baduun isaa shakkiin qabu waan jedhu fakkeenyaaf amma
nama gara kiristaanaa deema fakkeenyaaf namaatu gara islaamaa dhufe maal arrabsoo maaltu fide tibbo yoo gara islaamaa dhufte yaada kee sammuu keetiin dhufte ijji kan koo kun kan keetii miti is mine my own God gave it to me siif hin kennine ijji keetis kiyyaas limiti hanga argitu qabdi maybe rakkina ijaarraa pirootiin waan madda addaarraa yoo taate malee sammuun naaf kennes waaqayyoon siif kennes ilma namaa godhee nuume sammuu naa kenne itti fayyadamta akka itti namni itti fayyadamurraa birrumaa namni akka birrii abbaa qabeenyaa ta'e itti fayyadamu kan wallaale baay'ee sammuu rabbiin kanneef kan itti fayyadamus wallaale baay'ee islaama keessaas kiristaana keessaas namni tokko yoo asii deemee ani gartee pheenxee ta'e sammuu kootiin hin ta'e gartee nagaafachuu bifa bareedaan chaalenjii na godhuu na qeequu malee arrabsuu waan fideen jiru tibbeessoon kee irra dhufe ani birrii namni fidu jiru wallahi this is a stupid idea yoo birriin taate I have money easy wani wangeela lallabuuf hin jiru birrii si argee accountitti then come gaafa birrii fixe hin deeme jechuun namni sanii miti jarana namni walitti dhuga waliin lallaba birriin qawween addunyaaf nagaan buuftu jedhan qawween osoo nagaa fidde jedhan Ameerikaa namni tokko barreesse Ameerikaa fi Kanaadaadhaa fi gartee warra Jarmaniif nagaa buustii nagaa biyya fidde jedhan biyya Ameerikaa keessatti every 15 second qawween du'anii waggatti nama kumaatama lakkoofsa isiin beene guyyatti nama every 50 second nama du'a qawween nagaan fiddu qawwuma tana keessa mootummaan Ameerikaa gartee gariin faallaa qawwee tana dhabamsiisuu qabna een gurguramne magaalarra jedhanii godhanii business ofiif oomishanii naggada waan asirra jirtus irra baay'ee naggadate jirana waligalee gariin nuti qalbii namaa hin beeynu tibbeessoon dhufee shaadaa hin qabatee jedhe I'll be happy anis dhaqee gooftaa Yesuusin fudhadhee jee at the same time you are happy they are happy waligalee waan ati asirra teessuuf nama karaa dhugichatti yaama jettee teessa at the same time anis inni horii gabbaru waaqa jedhee waaqeessuus karaa dhugaa jireenyi karaa san hin malee jiru jedhee itti yaama sammuun san gootus numa jirti oromoo tan islaamaa fi kiristaana walitti dabalii hindii waaqa waaqeessitu hin jiru isaantu populationan nurra baay'eedhaasi heddumina amantiidhaatiin isaantu nurra heddu waan isin hin jedhu jarana jarri dheengadda obboloowwan keenya saba keenya keessaa gad dhufan raajiyaa ta'u faarfataa ta'u dhufe qabate anaame kan dirqe social media irra teenya malee kallatti wali dhagaru yaamne fudhate waraqaa qabaatus waraqaa inni nukkanne ragaa kuno jedhe amane mana gartee waajjira dhayinne itti proof godhu jiru ni beekan raajiidha jedhanii namni hunditti amana gaafa inni shaadaa qabate maaltu arrabsuu fide barsiisotarraa maaltu waa'ee gaafa inni deemee maaliif arrabsuu maaf dhufte hoo why let him go gaafa dhufte welcome when you go bye take care gaafa yoo deebi'es shaadaa qabsiisuun dirqama narratti jireenya barabara jannataa fi ibiddaan hin qopheessine mee namni tokko barreessa namni ibiddaa fi jannata isin qopheessan isintu qopheesse waaqayyoon isa gartee isa faalleesse abiyyiinu qilintoo qaba qilintoo namni seera mootummaa diige waaqayyoon seeraa fi abboommii isaa nama diige ibiddaa fi jannata qaba maa wal arrabsuun dhufte haalaa fi eeka namni seera mootummaa diige irraa mancaa fi qaadii malee yoo ofte gubboo kan ta'e jiraatte malee konkolaachifte malee rakkin addaa keessa galta namni waa hin beekne social media irra heddummate osoo arra hunda keenya wal gaafanne beekumsa wangeelaa fi quraanaa baay'een waraqaa fida eessa barate mana barumsaa kamiin barate treeningii eessa godhe eenyu waldaa kamtu isa bakka buufatee jedhaniin namni individual independently ofiif asirratti lallabu jira barsi ustaada maqaa ofiif namaa kanneef tifoozoo barsiisa asi kannaniif abbootiin amantii kan seerri beeku mootummaan beeku biyya keessa guutu social media tibbeessoon ofiif dhufe aan ofiif hin dhufe eenyuun na fide bakka na buuse gaafa yakka ofii daleeytees arrabsoo gootees maatii ta'e bakka hin buune amantii ta'e bakka hin buune kophaa kan kee lubbuu kan kee bakka fute cubbuu kan kee ofumaaf daleeyda waan jedhu fadha ofii duuka deemne nama balleessuu jirra jedhana miiraan deemti shaadaan qabadha gooftaan fudhadheettunes jiyaate kaanis nama kiristaanummaa na fudhachiisu jedha gayyaa'ee asii achi deemee guyyaa tokko deemee kiristaana ta'ee jaa'ee deemee dhufa waligallee namni birrii barbaadu baay'ees keessa jarana birri gaafa dhuftu kiristaanarraa birrii keeti hojii dhufta gaafa islaamarraa gara kiristaana deemtu birrii keeti namni birrii nama akka nu ani kiristaanni birriidha nama akka na jedheessa naman waan arge qofatti hin dubbadha malee yaamte lallabdeemi ofii islaamaa birrii nama akka gareen shahaadaa dhaabbata faayinaanshaali waa maallaqa isaa futeessi kanniti hin jiru yoo rakkatte tibbeessoo yoo rakkate amantii fadhe keessa jiraate gargaaruudhaaf birriin qaburraa biyyaan jirurraa
gargaaruuf dirqama akka rabbiin gooftaan kiyya waaqni na ajajetti sadaqaa donation akka kiristaanummaatti kannaa kudhan irraa jedhamu sadaqaa donation everywhere gargaarsa namummaa abbaan sandhiisi saree bineensi tokko yoo rakkate bira dhaabbachuun dirqama yoo waan kana sirraa waa jenne sirraa udinne gareen taanis achi teessee arrabsoo gareen taanas teessee arrabsoo isa dheengada torbaan tokko dhufe hin arrabsan wallahi hin arrabsan namuma ofii duraan beekan namuma ofii beekan raajite they know an dhugaan isinima osoon arra islaama irraa gara kiristaana dhaqee kuni hattuudha kuni gartee barsiisa ustaada naan jedhu baay'ee jira osoo masarat eenyuun raajii masarat dhufe wallahi barsiisonni kiristaana asirra taa'ee arrabsuus baay'eedha duraanuu saamtuudha waldaa keessatti akkana kanaaf dhaabbata keeti baay'ee namni sin faarsu waaqayyoo namni ni arrabsa jirana waan fokkottuudha jirana aboo waa baradhaa lallaba ani waan beekuun xiqqoo lalla beekumsa guddaa qaba jedhee taa'utu hin jiru beekumsi kiyya limitiidha humni kiyya limitiidha dandeettiin kiyya ogummaan kiyya nama azala taa'u kan narra beekuu jira kiristaana keessa taa'ee kan narra beekuu jira anis gartee kiristaana irra kan beekuu jira namni leevilii ofiitu wallaale tibboo darajaaf beekumsa hammayyaatu beekumsa akadaamikitu namni baratee mindaa ka ittiin fudhatu wal dhaba doktorri fi injiinarinu hojii takka guusi qaxaran namni gartee zimbiloo waa takka hin qabne fi hin qabne mindaasaa wal qixaame rabbi biratti illee inni waa beekee puruufi waan san irratti ragaa qabu waaqayyoon waaqeesseef inni wallaalaan ogummaa hin qabne wal qixaamiti yeroo garii wangeela keessatti maal jedha ani naan dubbadha abbaan fadheerraa na dhorku yaa gartee maarqoos immoo maal maarqoos 12:14 irratti gartee warri ergaman dhufanii yesuus kiristoositti maal jedhaniin maal jedhaniin na yaadachiisti beeso maal jedhaniin yaa barsiisa dhugumaan ati namalleen sodaattu ilma namaallee waliin caalchistu iko namna lama tiriitii godha wal qixa namummaadhaan they are the same believer non-believer the same nama waliin caalchiftu dhugumaan karaa waaqayyoo barsiifta jedhaniin ati nama barsiisu calla kana gartee warra gartee bakka biraa ogeessitoota warra waa beekurraa waaqayyoon yeroo garii cufeeti wallaaloota warra waan beene waa dhaggeeffatutti argisiisa ogummaa barumsa kan beeku gariin namatti mamalee itti dalaguu hin danda'u gartee implementing godhu aktii appoon godhu akkanuma firaa lallaba akkanaaf asirratti hin dheeressu mee sirraa duris Tibbeessoos maal jedhan naafeeti let's be ambassador ummata kana mee gaafa kan aboluu fi anaa fi I don't want to mention his name araara buusi godhi jedhan gartee achi attack na godhuun asii attack godhuun maqaan taane wal barbadeessuun kuni mootummaa waaqayyoo singalchitu irra xiqqaataan nama the lowest and gartee waan ni jedhu raattuu namaan hin jedhin jedha sanii achi fakkeenyi biraan jiru Tibbeessoo dubbadhaa kanuma isin hin jedha inshallah galatooma kan aarees galatooma ulfaadhaa waan biraa waan baay'ee jedhu qabu akka macaafa qulqulluutti illee haa ta'uti the greatest sin cubbuun guddaan mirga filannoo namaa daangessuudha. Cubbuun guddaan sababni isaa rabbiin waan gaafa nama uumu mirga filannoo guutuu waliin nama uumu. Ka inni mirga filannoo namaa guutuu eegee uumamaayi mirga filannoo namaa daangessuudhaaf waan amma jette baay'ee irra deebi'u baay'ee isaa irra waan walii galuuf sababni isaa irruma deebi'u wanti keessaan dubbachuu barbaadu ammoo tokkoffaa namni musliima irraa gara peenteetti kiristaanatti gaafa dhufu warri kiristaanaan dhaadheessinaa dhimma lubbuutti dhimma si deeggaruuti miti kun. Taphatu warra taphatu wal deeggara kan warra deeggaratu iyya hundi keenya iyyuu taphattoota jireenya keenyaaf deemarra waan dhimma jireenyaaf yoo deeggaraa taateen iyyita dhugaa deeggaraa keessatti yoo argitan gareen taphatu hin iyyu yoo waluu dhiite dhaqee wal sukkuumee harka lafa ol kaasee tapha ofii itti fuufa sababni isaa kaayyoon isaa dhimma mo'achuuti pooyintiin isaa jechuudha. Okay yoo inni gareen deeggartoota yoo taane garuu yoo taphni sun nu laallatu ta'e iyya baay'ifna yeroo baay'ee yoo inni kiristaana irraa gara musliimaatti illee dhufu yoo inni musliima irraa illee gara kiristaanaatti dhufu gareen lachuu dhaadheessuu dhiisanii dhimmicha namichaa fudhuu dhiisanii yoo cubbuu hojjete rabbiin itti murteessa jecha ati jalqaba jette just dhibba walii gala maal dhimma rabbiin hun jira bara inni waan hin jira waan inni hundaa danda'u ka hunda miizana irra kaa'ee godhu kanaaf maal goon ajandaa keenya dhugaa nama barsiisuu irratti xiyyeeffanne gaafa namni dhufullee lafa dhiitaa fi gaafa inni deebi'ullee isuma ajandaa godhataa. By the way, namni sun sammuu keenya irratti hojjetaa jechuudha. Sammuu keenya irratti iddoo godhataa jechuudha. You are giving for him sammuu kee keessa waan biraa generate gochuu kan dandeettu dhugaa baay'ee hubachuu kan dandeettu garuu nama sana iddoo kennaa ta'e. You are thinking about him. Waa isaa yaadaat. Forget him. Dhimmi dhimma lubbuuti. Yoo dhimma lubbuuti dhufee namni tokko shaadaa qabate yoo shaadaa qabate
bakka dhimma lubbuuti galanni isaa ga'u taargetiin warri asirratti dawaa budhaara sawwaan ta'e. Gaafa inni sadhiisee illee deeme lubbuu fi tikkana godhe. Kanaaf yeroo lachuu amma garee fakkeenyaaf warra kiristaanaatiif illee yoo namni tokko musliima irraa dhufee yaa bakka akka malee ajandaan ka'ee kan ta'a. Deebee gaafa inni deebi'e ammootu akkuma isin jettan kaleessa iyyuu kana ture. Kaleessa iyyuu dheengadda iyyuu kana ture. Akka iyyuu kana ture. Kaleessa kana ture naadha yaadatama. Hadha gaafa inni iddoo fi jijjiire. Kaleessa garuu yeroo inni achi ture yaadatamu. Forgeteera. Akkasu godhamuu dhiifame gara lachiinuu. Udah akkas godhamuu dhiifame taargettiin kanarra udu deeme namni sun namni baay'ee ajandaa gochuu dhiisa namni akka saalfatu beektu. Absolutely. Uuma saalfata. Fakkeenyaaf namni ho'i dhufee ajandaa akka dhusa goonu barbaade ati ignore yoo goote yeroo tokko osoo dhugaa Abdi muaz jedhanitti bakka waasii taphannaa yeroo taphannu poozishinii irratti taphannu irratti mucaa jijjiiramutu jira. Kanaaf gara waancaati walumatti gara waancaa akkasii taphataa irraa asalxaanyichi nan baafne taphadhaa aga dhumaa irratti bakka sanii waan taphataa tureef. Haga taphni xumuramee baane mucaan silaa seenuuf ture waan sababiin arrabse. Inni arrabsaan kolfaama deema. Inni arrabse kolfaama deema. Dhumarra maal laan jedhe na tuffattee maamna jala deebisuu didanaan jedhe. Isumatu arrabsi deebi'aa uumaa deebisuu dinnaan deebitee na tuffattee jedhe. Deebi'aa immoo ijoolleen kun itti kolfuu jalqaban. Maal jechuu barbaadeeti yeroo tokko tokko yoo inni ajandaa qabu barbaade ignore him. Ignore yoo goone ufumaa achi fiigee as fiigee ka'ee duwwaafa ufumaa duwwaafa jechuudha. Nama ajandaaf deemu barbaadu ajandaa isaa uduu godhuu fi baannee yaaduma jedhu qabaa. Wal jaalannaa baay'een isin kabajaa taargettiin asirra jirruuf waan tokko qofaaf na fakkaata. I think an akka kiyyatti akka amanutti. Waan karaa ittiin jireenya argadha jedhe obboleessi keenya akka argatuuf. Abbaan caalillee kanumaaf olii gad deeman fakkaata. Abbaan caalii akkasii maal? waan jireenyatti. Dubara Waan jireenya akkas. namni biraallee jireenya argatu akka hin banne jechuudha. As keessatti dirqama inni sun amanuu qabu. Ati ittiin kan ta'e waan sirraa eegamu baateetta. Akkas. Taan rabbi gaafa. Sirraa waan dandeettu ati gattee bitteettaa waan barbaadde gooteettaa tun filannoo isaati. Anillee akkas. Ibn macaafa hunduu keessa maal jedhaa? Namoonni wangeela akka ragaatti ta'u jedha. Wangeelli kun hin dandabamaa jedha. Ragaa akkatti ta'u. Fakkeenyaaf waa'ee musliimii islaamummaa asirra taa'ee hin dhageenye jechuu hin danda'u. Garuu dhaga'ee filannoo filata. Kanaaf. Ati ammoo waa'ee kiyyarraa ati bilisa bakka. Sababni isaa waan natti buqamu natti himteedha. Odoo kanumarra xiyyeeffannee jaalala walii qabnu garuu dhibbaatti. Akkuma kee kana osoo ta'e namni hundi jechuun uummata jechuun warra dur wal beekus jiran amma namni waaqeequ waan biraati miti fala jechuun waa akkamitti ninjifatin namooyinidha dhugaalleen osoo si bira jiraate na bira jiraate fudhachuu didu either namni lama yoo walitti dhufu tokkuma sirrii irra jira malee gartee qaamni lachuu sirrii hin jedhamu so waluma understanding godhu arrabso fakkeenya sii fuudha Yesuus saba Oromootii miti Nabi Muhammadii saba Oromootii miti are we agree 100%. Yeah, akkas kan. Saba keetii miti bifaanillee sin fakkaatu afaaniinillee jireenyi isaaniillee jaarraa meeqa keessa jiraatan. Waan jedhu okay tole. Ati Yesuus waaqaa jettee itti amante okay. Ani sin arrabsine waama jiru ergamaadha jedheetiin gamana irraa fudhate. Warri arrabsuus nu manjiru fakkiin amanne bar Yahudoota keessa jiran. Waliigallee maaf waan jiru kanarratti waliigaluu dinneetuma tartiibaa namni deemu arrabsuma. Jarana waasiin jara waasi yaadachiisame waasi yaadachiisa. Paulos waan isaa irratti akka jedhu eenyu Yohaannis ergaa Yohaannis isa dura boqonnaa 2 lakkoofsa 6 irratti namni Kiristoos keessa yookaan Kiristoositti jiraadha jedhu karaa inni adeeme irra adeemuun isaaf hin ta'a jedha. The way he used to live, the way he used to akka inni barsiisu ture, akka inni jiraate, akka nyaate, akka inni deemetti are you okay akka inni deemu jirta. Namni no Rabbiin Quraana keessa Nabi Muhammadiinis akkuma karaa inni jiraate Muhammad yoo kan ni amanneetan isaa qajeela akka isaa jiraadhaa jedha. Ariyyuu karaa san deemu jirta if gaafattee waliigallee wanta katanii si dhaabutan bira yoo waa hin baratin waa hin dubbisnin don't come social media ofiif dhufti ijoolleen wallaaltuun teenyaas isin bira dhufti wallaaltuun keewwata tokko boqonnaa takka qabattee ceeti Yesuus akkana takka qabattee deemti tuunis achi hadiisa tokko qabattee ce'aa dhufti ingiliffaan beeytu seelloo afaan oromootu garaa fi gaara kan jedhu addaan beeytu ni dhufti akkam godha ofiif chaalenjii nagooti gaafa jedhe Ana kanas darajaa akka biraan nagooti ofiifillee amantii sanillee
jarana hin dhufu mana maadaami keessa hojjechuufu nyaata bilcheechuufu nama trainingi shaakalli godhanii nyaata godha oli galle so waa hunda dura baradha gaafa garana dhuftees amantii teen arrabsin dhufte amantii keessaan dhufne warri as jiru islaamaati dhoowwu amantii namaa kabaje jechuun gaafa kun asii jechi deeme torban tokko as taa'ee islaama keessaan dhufe je torban tokko fi amat tokko amata lama sadiitu maal baratta namni gaafa asii jechi deeme nabi muhammadis arrabsu kunis achi dhufe waa yesus arrabsu jarana jidduu kana dhukkuba gartee maal isolation waa uumu jirra malee falli godhu jirtu hin jirtu waan keessaa dhufte san gartee nama sana barsiisu yaamu afeeri bineensaa yoo gartee dullaa yookaan xiilaa qabattee deemte fardinuu si nyaata dirqiin nama namni amarsu jiru there is no compassion waan kompimaaree jedhan san faan ingiliffaatu nu jalaa kutee dirqamni jiru naman dirqina eenyu qawwee nama fudhate hoy kiristaanni eenyu yettanii kun addisuu kana qawween itti qabe ofiif amane anaaf ide yoo boru deeme yoo maaltu arrabsinaa arge ofiif deemuu isaati mirga isaati anis Tibbeessoon yoo dhufe anas dhufe west ani kiristaana deemeen islaama dhufe daasee fadha isaati waaqayyo isa ummate dhiira godhe oromoo godhe gurraacha gartee akka kiyyaa kana godhe hunda keenya uume arrabsoo dhiisa dubartiin ta'a baradha isinis ijoolleen biyyaa baatan tana tashabakaa itti naqattee biyya waliin fixu jirtu barsiisota dhugaa san barbaanne nama waa baratee waa dubbisu that's what we need kana dadhabne kana arrabsoo amantii ajja dure amantii ta'e barsiisaa jedhaniini kana ustaatu yoo nama arrabse warri duubaa maal dalee diree tifoozoon tun iyyuu malee wacuu malee kanuma isin jedhaati galatooma gara qursii tiyaatiin deema nabira janama abbaa caalii dubbadda khaalidis dhufanii kanuma isin jedha dubbaddo qaroo akkasi galatooma Baga sirreetti nama kuma way koy me xiqqooshi atu video hojjete namni yaada koo keessa jira gidduu kana na keessa deddeema kanaafuu hawaariyaati haa ta'u adventistii haa ta'u pirootestaantii haa ta'u ortodoksii haa ta'u hundumtuu waan kana yoo balaaleffate tu balaaleffate bahee natti tolanaan akka mana maree dhimmoota islaamaa akka oromiyaattis akka federaalattis barsiisa amantii islaamaa barsiisuu yoo barbaade yookiin necessary mannasaasar kafallage wayis ማለት ነው yoo wantinaatti wal bira qabee ilaaluu yoo barbaade yoo nama hubachiisuu barbaade karaa nagaateen akka dubbatu namni wal arrabsuu kan hundumtu jechuudha yoo akkuma hoggansi isaadha nama isaatii fi masjida isaa quraana isaa barsiisa madrasaa isaa waa hundumaa jiru akka islaamaatti karaa structure ta'een hamma caasaa hamma godaatti akkuma hogganaa jiru nama barsiisaa jiru nama waa barataa jiru barsiisaa jirullee akkuma sanaan barsiisaa yoo hundufe gaarii ta'aa jira akka islaamaa kan oromiyaaf kan federaalaattis jechuudha. kun hundumtuu kaawunsiliin mana maree dhimmoota pirootestaantii wal qabatu kamillee waan kana irratti bakka nuun bu'u nun laallatu yoo jedhee gadi bahee dubbate akka kootti yaada gaarii jedhee laa yaada. Inni lammaffaan immoo akka naannootti akka gosaatti akka biyyaatti namicha kana namni nama beeku sana nama isaa adabachuuti qaba. Lakki aadmaleedha arrabni kun aadmaleedha. Barsiisa keenya keessa hin jiru nama keenya keessa wanta akkasii hin jirre akka naannoo isaatti akka gosaatti illee namni nama isaa kana afaan isaa qabsiisuu danda'uutu qaba nama arraba dhidhiidhatu gara waan hin taanetti waan deemaa jiruuf waan jedhamutu sammuu koo keessa deddeebi'a kanaaf ani ishee kaa irra buuse dhugamu. Qaroo dubbadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Yaada isin kaaftan hundi keessan illee garuu bareedaadha. Yaada Abbu Muaz tokko qofa xiqqoo irratti dubbachuu barbaade. Abbu Muaz xiqqoo ijoollee mana madaamii hin tuqa yeroo hedduullee jechuudha. Wanta dubbadhu dhuguma akka jettan namoonni beekamtii qaban haa dubbatanii hayyee ijoollee makeenya mana madaamii ol galchitanii hin gaafatina nullee hin dhaabbanna. Yoo gareen shaadaa kana dhaabe nuyillee hin dhaabbannaa jechuudha. Ijoollee mana madaamii jirtu of course hin dhaabbanna rakkoon qabu kinuma keenya lallabanna. Kiuma keenya jechuudha. Erga fiyyuu mana madaamii keessatti hojii masanayyuu seeraan hin beektanii jettanii erga kana tuqtan taatanii ijoollee makeenya geessanii. Yaa goomasi akkas hin jenne qortu dhaggeeffadhu hin jenne Tibbeessu akkaan jedhe namni gartee mana madaamii dalaguu waan san tireeningii godhee shaakalli nyaata bilcheessuu godhaan jedhe malee no faallatti hin jenne kas. No. Ijoollee biyya Arabaa jirtu obbolowwatti tiyyaan dhorkuu danda'e malee biyya Arabaa jirtu obbolowwan amantii sabaati malee ani dhorkuu hin danda'u abiyyillee dhorkuu hin danda'u. Ani individually nama asirraa lallabu warra waa beeyna jedhuttiin kallattiin dubbachuu jira al kallattiin uummatallee alaallattu malee si dhorkuu hin danda'u yoo ati ofii dhorgamte naman arrabsiniin siin jedha malee mirga qabda nama arrabsuuf
narrabsiniin siin jedha wangeela keetii dalagin siin quraan dalagin aan jetta malee sittiin hima malee sirratti hin hidhu kanaan siime malee ani waan saniin jenne hin arrabsu anis huulii namaan biyya faranjii dalaguu jira huulii dalaguu jirtaatis kan biyya keessa abiyyiinu huulii dalaguu jira ni galee numan saamin numan natin malee hin ajjin malee waan feetarraa birrii fidadhu aan saniin jenne hin xiqqeessu obboleewwan meeqaan qabu kan hin jenne gara biraatti tajaajiltan godhe. I think ana kan hubatetti namummaan waa hojjechuu barbaaduyyuu waan san shaakalee treeningii fudhatee waan san raawwata. Namni kamuu uduma wangeelan dubbisin eeruu takkattii qofa fudhatee quraan illee hadiisa takkattii qofa fudhatee dhaqee gaafi jedhee akka akkas hin jenne udduu jechoota iyyuu garaaf gaara ka jedhu kaasanii wanti dubbatanii jechuudha. Kanaaf an yaada isa irratti nagaatii qaba jedhee yaadu akkuma beekamu fakkeenyaaf namoonni ijoolleen keenya bakka biraatti hojjetan ogummaa qabaachuu qaban yoo ogummaa isa irratti tireeningii godhanii hin jenne wanti hojjetan sun successful ta'uu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf walumaa galatti mariin hagammaa mari'anni yaada walii galaati. I think qortu akkasitti hubadheaniin. No, akkasitti hubattanii bareeda jechuun garuu fakkeenyaaf kan nyaasa'anii sin jala teenyee baranna hayyee barsiisonni nuti isin wal barsiisaadha wal gaafadhaadha bakka nu immoo sin jala teenyeeti gamalachuu barannaa siniin jee erga akkas taate immoo erga akkas taate ijoollee keenya waliin gashiinaa ijoollee waan beekne waliin gashiinaa nullee hin gashiinu barsiisonni keenya illee hin gashiinii kalas tokko tokko qabannee hin deemnu eeyyeen akkasuma hin jee nulleen yoo kun hin dhaabbanne immoo nulleen dhaabnu kwa. Galtee kana jechuu barbaade arrabni sotoo gama kamiinuu dhaabbatee bareedaadha. Arrabbi lafatti bu'ee ijoollee maatii keenya saba keenya gargar cabsaa jira yaada isaaniif faallisaa jira jaalala gidduudhaa balleessaa jira. Gama kamiinuu yoo ta'u arrabni dhaabbatee bareedaadha. Barsiisonni keenyas immoo barsiisonni warra islaamaas immoo yoo wal gaafatanii gidduutti immoo ijoolleen barbaadde kiristaanummaarraas ijoolleen barbaadde islaamummaarraas gara barbaadde dhaquu dandeessi jechuu barbaadini ijoolleen keenya tokko tokko tiksi tokko tokko qabattee dhuguma deemti. Ijoolleen isaanis immoo dhuguma amantiin dhugaan islaama jettee kanuma qabattee deemti. Hayyee dhuftee dogoggoruu dandeessi. Dhuftee amantaa xiqqeessuu dandeessi. Hin beektu waan ta'eef gara barbaadetti hiikuu dandeessi. Keenyallee akkanuma. Kana isiniin jechuu barbaadeni yoo kun qullaa'ee rakkoon qabu jaalallee garaan booti jedhee yaada. Ulfaadhaa galatooma yaadni kiyya kanuma. Yaa dhumarratti obboloonni baga nagaan dhuftan jedhaatuma dhugaa dubbachuudhaan mana kiyya banee ijoolleen obboloonni musliimaa dhufanii yeroo nagaafatan macaafa qulqulluu nagaafatan tasgabbaa'ee macaafa qulqulluu qofa deebisaaf. Yoo waan quraanaa ani itti kaasuu barbaade lakkin waan san hin beeknu yoo isaan jedhan bakka gammachuu guddaadhaan waan biraa kaasee achi akkas kan jedhuun. Namoonni na bira seentanii beektan namoonni bira dhuftanii beektan kana dhugaa bahuu hin dandeettan. Garuu namoota beekan wajjin gaafa wal geette garuu kiliirillee waliin dubbachuu hin dandeettan. Annama caalaa beekan jedhaan jiru. Fakkeenyaaf amma asirratti barsiisaa naan jedhan obboloonni kiristaanaa. An guyyaa meeqa ijoollee ol teessee barsiisaa naan hin jedhinaa. Ani barataati waan baradhe kanama barsiisuudha. In baradhaa anillee hin baradhaa waan ofii baradhe sana mootu fakkeenyaaf kilaasima keessatti yuun beektu yoo ta'e kutama tokko taanee daree keessa qo'achiifna yaadatti yoo ta'e ijoolleen ciccimoon hin qo'achiisu. Waan barsiisa ta'aniif miti waan poointiin sun isaanii galeef waan isaanii gale san maal godhaaranii namaa qoodaaran. Ana akka macaafa qulqulluutitti barsiisaan tokkocha qofa Kiristoosiin ala barsiisaan biraan jiru. Ana akka macaafa qulqulluutitti an barsiisaa miti. An waan naa gale barataati Kiristoos irraa waan naa gale san obboloota kee nama barsiisudha. Akkuma jeneraalii ma dubbadheen. Kun ammoo nama hundumaafuu ebaluun beeka jennee wanti darajaa olii kennu hin jiru. Gaduuf deebisuu qofa akka macaafa qulqulluutti gaduuf deebisanii awwaa baruu barbaada jechuu qofatu gaa nama godha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti walaa kabajjinu walaa jaalannu obboleessi tokko jalaa qara waa jedhaa ture. Obboloonni fakkeenyaaf tokko kan musliima irraa dhufee kiristaana yoo ta'e kiristaana keessa ture wanti yoo mijanne deebi'ee gara musliimaatti yoo deebi'e innummaan karaa olii gad taargaa jijjiirataa turu. Inni waaqa wajjinaa fixatu. Bari dubbii gurguddaadha kan inni dubbatu. Dubbii amma qoosaadhaan akkana kokkolfanii deemanii miti dubbiin. Dubbii qoosaati miti. Dubbii uduu beekanii. Dubbiin dubbii lubbuuti. Dubbii dhaqee kana gootu miti. Musliima dhaqee yoo kiristaana namni deebi'ee piliis obboloonni musliimaa forgeetin. Mistira isaa jalqaba qabaa ka'aati booddeellee gadhiifta uduu dhiiftanii personally. Ana kan jechuudha. Yeroo inni dhufe mistira wayii qabaa ka'aati gaafa inni ammoo achi deebi'e mistira san gadhiisu sunillee isuma deebi'ee akka achitti hin deebine gochuu. Deebi'ee musliimummaatti akka hin deebine gochuu. Uduu diqqoo waa jalaa irratee namni kun dogongoree waa ifuu fi dibaatee gara kiristaanaa deebi'ee uduu waa galee fi deebi'ee hoo. Uduu wanti adda himan
achi deebi'ee waan asii dhageessan itti yaadee uduu deebi'ee dhufe yoo maal beektan garuu gaafa ati deebitee duubaan marfee duubaan dhostee katee gaafa ni deebi'ee duubaan waraante deebi'ee ammallee deebi'ee dhufuu sodaata jechuudha. Deebi'ee dhufuu sodaata. Kanaaf walumaa galatti walaa kabajnuu namummaa giddu galeessaa godhannu namummaa akka waliin banne barbaanna baay'ee wal jaalannaa jaalala walii qabnu ammoo dhugaa without condition jaalala walii qabnu fakkeenyaaf amma addisuu wajjin kaleessa illee jaaladha adda illee jaaladha amma illee jaaladha asirratti illee dubbachuu baadha fakkeenyaaf addisuun hin beeka addaaf kaleessa dheenga dallee waan walii qabnu jechuudha sababni isaa iddoon isaa qabu pooyintii tana gadi hin bu'u maaliif seetu wanta akkas ta'eef dhimma addisuutu filannoo ofiitiin filannoo murteeffata an filannoo isarratti hundaa'eetiin keessa jaaladhan akka kiyyatti waan jaalatameef isa jaaladhan gatiin naaf ta'e jaalalli an jaalatameen an kondiishinaalii waan ta'eef an addisuu jaalachuudhaaf addisuu irraa fiidbaakiin an eegu tokko yoo hin jiru addisuu jaaladha taanaan isa jaalachuu qabu. Abbu Muazin yoo hin jaaladha ta'e Abbu Muazin isarratti hundaa'ee jaaladha yoo ka jedhu ta'e keessi kiyya relative to him movie ta'a jechuudha. Yoo garuu keessi kiyya dhugama fayyuu kiyyaan yookaan mutu rabbii kiyyatti akka obboloonni keenya musliima jedhanii akka kiyyatti ammoo kiristoos of keessaa qabaachuu kiyyarra yoo ka hundaa'u ta'e ala kiyyarratti waan uumamurratti hundaa'ee amalli kan jijjiiramu. Amalli kan jijjiiramu. So let we do that. Isarraa kanaan kan hafeen adhallee borullee abbaan fedhe kiristaana irraa musliima ta'uu danda'a. Maaliif dubbataa irraa asirratti? Musliima irraa kiristaana ta'uu danda'a, kiristaana irraa musliima ta'uu danda'a. Bakka filannoo isaati. Filannoo isaati. Isallee haa kabajjinu. Waaqa itti amannillee haa kabajjinu oma jedhuuf jedhee galatoomaa akkasuma galatoomaa gara sagantaa deema sanuma just like a reminder maasu inni baga dhuftanii ata dure isin beeyne kanuma waanuma social media irra deemu wal yaadachiifne hundi keessan jabaadhaa baradhaa waa dubbisa gaafa jechuun ani gaafa waliin galchinii jedhan nama tokko based on the maal jettanii saala irratti hundaa'ee dubartii taatee dhiira taatee beekumsa isaan beeku dhufe namni ofiif dhufa kana dhorkuu hin dandeessu. Laifii banatee dhufa ofiif si ergata gaafiin qaba jedha challenge islaama raja kristaan raja gartee gaafiin gaafadhe jedhee yeroo gaarii gaafiin gaafatu challenge na godha waan san gaafiin gaafatee dhusu beeyta gartee waan biraa si fida waan biraa achi fuudha kanaatu gartee yeroo san gartee dibeetii falmii mormii keessa seena qeeqa arrabsoo keessa deemtii jechuu kana waan akkana takkaan dhageenya jedhan namni addunyaan anaaf tiktookii qofa irratti hin dhufne jaarraa nabi Muhammad keessa jirus Garen teamni A fi B baan kan garte isaan mormu bara Museetis warri isaan falmu Yesuus illee warri isa duuka dhaabbatee challenge isa godhu warri itti namanin akkanuma faallaan A and B mootummaa biyya tokko kan deeggaruuf kan deeggarre kan sidee ati yoomii yeroo sirratees waan feete quraana wangeela dubbadhu garee si faalleessituu jira namni yoomiyyuu na jaalateettee nawwin ilmi namaa sumarra amantumatti keessa jirturra walduma keessa jirturra masjiduma keessa jirturra nama si faalleessu jira. Because inni fadha ofii duuka kan deemu jira jealousy hinaafa waan adda addaatiin jibbaadhaan kunnuma jira maal anarrattis meeqaa duula ustaadota matee tibbeessoo meeqaa barsiisota mongeela barsiisu dhukkee irraa kaasuu ture maaloo gartee ka ammallee arrallee waan an barsiisu kanan fudhanne isallee ka waan inni barsiisu fudhanne guutu biyya lafaa walee galii galtee kanaaf jirana dhiisa abbaan fadhe an dhugaan isin fakkeenyaan isinii godhe fakkeenyaan isinii godhu jira arra yoon asii gamas deeme ofiifiin deeme maatii kiyyaa miti islaamaa miti sammuu kiyya aqlii kiyya waan qaama kiyyaaniin deeme amantii jechuun waan ati laphee teetiin sammuu teetiin itti amante waan kun sirrii jetteeti mana maatii tiyya keessa maatii takka keessaa dhufe maatiin tokko diimtuu tokko gurraacha tokko araba tokko suudaan tokko injiinara tokko barsiisaa tokko profeesara tokko IT tokko narsii kaan akkana harmuma takka irraa bishaan laga tokko irraa dhufe yeroo gari maatiin teenya maal ta'uu barbaadde biyyatti doktor akka ati taatu barbaadde akka isaanii sanii fadha isaanii sanii miti fadha sammuu keetii ability teetirratti hundooytee ati deemtee faa social worker wayii faa warra xixiqqoo wayii tana warra taayipii waa godhu kana faa taata dandeettii keetirratti ilmi kan kee dhufeeti injiinaraa fi doktora ta'a abbaa bira kuta soo kun ogguma waan rabbi namaa kanne waa hedduu jira anyway kana waa mee waa sirraawa anin ku yeroon jedhu keessa kiyya nan beeytan gubbaa kiyya malee yeroo gari Osman Tibbeesso jaasawti miira keessa gala inninis waa fida attack godha attacking godha yeroo gari waaqayyoon arrabsina yeroo feeni Yesuus yeroo feeni Muhammad kun sagantaa amantiidhamoo paartii siyaasaati galmarroo fi Jawaari no maalo nuti akkanitti bodhu hawaasa warran hordofuu miti anaa fi ati bakka buunee waa barsiisna ustaada barsiisaa jedhan kun sirraa'uu qaba kana sirreessuu qabda
yookaan waldaan qaama na buufa waldaan itti dubbachuu qaba gartee masjiidni itti dubbachuu qaba nama kana takka social media irraa oofuu qaban gartee abbootiin amantii ni jirti kanumaan isin jira jaalala labsaa nama akka lubbuu keetii jaalladhu diinota kee jaalladhu kan jedhu caafamee jireettaniif na jaalatta diina keeti dirqama kee na jaalatta kanaaf dirqama si jaalachuudhaanis namummaa kee Oromoodha jedhana gaafa Oromoo walitti duultu gaafa Oromoo wal arrabsitu siyaasaan amma qabbanootee siyaasaan biyya irratti walii galtee hojjechuu jirti amantiin kitaabni ati deemtuun ati sin fayyanne akkamiin na fayyada ofiifuutti hin dalin haala amala keen tolchine bineensa taatee na dhufta naman taatu bineensa miila lamaan deemu taanee jirra jedhana hundi keenya yeroo dubbadhu in general gamanaa fi gamana laalladheen dubbadha akka kiristaana taa godhen jenne gari kaan islaama godhen jenne nama asirra jiruutu tokko pheente tokko islaama tokko waanidha tokko ortodoksii tokko waaqeffata tokko amantiin qabu namni asirra jiru maal jedha yeroo garii amantii biraadhe ani gartee amantii takka keessa hin jiru jeeti dhufee gaafii na gaafata ammoo hin dhokeeffata kiristaana keessa jira asii deemee faana amantiin qabu jedha waa'ee biraa si gaafata islaama keessa jira ummanni amantii gallakkisaa jira baay'een isaa xarafarratti rabbiin xarafarratti waa waaqeessa ummanni geemaa fi siyaasaa fi subbisuu fi sirbaa fi matta malee amantii koo qaba jirana bara dimokiraasii jiraanna jedhu dimokiraasiin definitiinis akka feete ta'e no waaqayyoon akka feete ta'e isin hin jenne na waaqeessii isin jedhe abboomiti jala deemi je waan si ummateef qaba akka isa faarsitu ulfina isaa gootuuf kanaaf si ummate qalama kana namni kan fideef akka itti barreessani akka lafaan itti qotatanii miti waaqayyoon ilma namaa godhee waan si ummateef akka isa gartee waaqessitee fadha isaa san duuka deemte fadha harmeeti yaa duukaa hundeemaa bar kana caala fadha waaqayyoo duuka deemuu qabda jechuu jiran kana namni amantii qabu hin beekaa jechuu gartee barumsa dhiifnee biyyaa baanee barumsa ammayyaa dhiifnee amantii dhiifnee maatii irraa fagaannee kabajaa irraa fagaannee hojii irraa fagaannee akkuma feete namni asirra jiraachuu akkuma feete caffaru kun simbaaftu guyyaa tokko waan kana responsibility ati waan lafarratti hojjatte firdii fuula waaqayyo the day of judgment yana namuu firdiif dhaabbachuu ta'a inni gaarii dalage gaarii isaatiin itti argata inni hamtuu fokkottuu cubbuu dalagees itti argata obboleessa kee xiqqeessin kanuma isin jira akka sabaatti akka biyyaatti akka Oromoota akka dhiigaa wal jaalana amantii keessiifin kabaja malee tiyyani kabaja malee amantii kan kee ani hordofu waldaa keen dhaqu waldaa kiyyan dhuftu amantii kiyyan hordoftu warte afaan Oromootiin waliin lallabu jirra kanaati kofala akka Tibbeessoo jiraadha kanumaan isin jira yoon ani dogoggores baay'een dogoggore hin dogoggoru ilma namaati TikTok irra taa'ee yeroo gorii miira nagalchaniitiin jedha ilma namaati ana dhiisi waaqayyoon uumaan keenyaa hin aara waaqayyoon naaru Tibbeessoo hin aara garte aarii isaa namoota meeqarraa baafate garte kakuu moofaa dubbisaa deema meeqarraa irraa kafalate revenge irraa godha waaqayyoon saba baay'ee barbadeesse gaafa ani naaru naan ana na tasgabbeesse yoon deeme maal taate maaltu si aarse waan kana isaa fiddee Abu Muaz maal taate takka ati namaa ganama kana maal naan jette ati sayxaana malee namaa mitii naan jette kam godha ganama kana so kana faa jira maal go kiristaanaan naan jeen jaa kana isiin naan jee peenteen naan rabseen jaa dhufe Oromoo naan rabse ka maarre ummata maraataa social media irra guute kana bosona bakki kun akka bosona leencaa durree hantuuta keessa jira qoree waan nama waran yoo Oromoon tokko dogoggorte kutaa takkarraa Wallagga akka jirtutti arrafamtu jirti yoo Harargee keessaa tokko arrafamu dubartii takka islaama keessaa dhuftee Yesuusin yoo tuyite Nabi Muhammadii fi islaama biliyoona lama addunyaa kana jiru kiristaana biliyoona maali lakkaa'u maali ana tokko maatiin tiyya tuqamuu qabdu ilmoon tiyya tuqamuu qabdu anuma kana gadi galabbata feeta rukuta kakana booda tokko na dhibu warra jala deeme aizo tifozo aizo itti mudi aizo ambassaa'u eegeen qabdu leencaa barati warra kana dachii balleesse dhaabbadhaa tifozoon kana waarisiin jira Mustafaatis baga dhuftanii nagaan naa jiraadha ati mana nyaata ogustee jirti anni mili qabbo nyaataan deema keessanis ni nyaadha Ustaaza kaanis ni nyaadha ti jiraadha dibbo kana mee ni dubbisa inshallah rabbi jedh qortu jiraadha Mustafa ayye naan dhagaya yaa rabbi otoon hin dubbisiin najalaa tokkoof jettuu sini maal jechuudha la abbo ajaja haadha manaatiif mootummaa fudhachuun dirqama ta'ee jira na biratti maaf jennaan sin booda waamee qabbada badaabeeta bakka oolanirra bakka bulanii wayya Tibbeessootti himi hin dandeenyu abdii sukootis abbaa caalii xaahir qarutu biliyoon nagaan waaqayyo isiniif haa ta'u nama nyaateetu dhufee nama waa himaa nageetti boo hin danda'u akkas dhaggeeffadhaa rogaati. Okay, thank you. Galatooma. Abdisu, salaam alaikum. Waalaikum assalam.
Addisu Abbaa Caalii Viidiyoon Tibbeessoo Taayir Akkasi jabaadhaa hedduu fayyaa nuufsaa Mustee hojii Tibbeessoo jabaadhaa bakka itti fufa addisu maqaa man jijjiirreef addisu maqaan hin jijjiiramne maali minchi giraallu Addisuun maqaan hin jijjiiramu. Tibbeessoo Oye Mustee Nama amantii qaba malee maqaan amantii qabu. yaa murteessaan maqaa miti keessoodha malee lapheedha. Okay. Walii gallaa naa jabaadhaa itti fufaa anillee addisu nagabasin jechuu deeme kaani wal dubbifnaa araarri waaqaa isiniif haa baay'atu yeroo baanaaf qabaadhaa. Inni kun mata dureen kun kan irratti deebi'ame sagaleen kun jiru jechuudha bakka. Jira. Dhimmi kun dhimma irra deddeebi'ee dubbatamuutii qabudha. Dhimma akka laayyootti akka salphaatti qabamu miti. Biyya shororkeessuun hin ta'u, wal shororkeessuun illee hin ta'u. Quraana yoo ta'es maashaafa yoo ta'es wanti hundumaa jira. Nama tokko mana barnootaa baratee toyyuu barnoonni isaa sheeppisa godha. Tokko sirna amantii isaa hiraaf seera amantii isaa baratee amantiin isaa sheeppisa godha. Tokko ammoo waa hundumarraa gaggabaabaa ta'ee sirni safuunii fi duudhaan dura abbootii irraa dhaalle sheeppisa gochuu danda'a. Kan kana ala ba'e eessaa fidde jennee wanti kun dhaabbachuuti qaba jennee irratti yeroo hundaatti irratti dudubbatame bifa kanaatiin ittiin gammada jechuu barbaadeen akka kootti. Akkana goone yeroo tokko dhugaa abbaa caalii mee waan kana yeroo tokko mana nama tokkotti akkanuma wal geenne ijoollee ka kiristaanallee namoonni musliimaallee wal gaa'u guyyaa tokko waa dubbanne. Obbolummaa keenya iyyuu jenereet guddisuuf jechuudha. Guyyaa tokko wal geenne akkanuma waa'ee amantii mata duree amantii yeroo amantiin dubbanama fakkeenyaaf asii mana koobanee wangeela barsiisuu itti fufuu danda'a mana kiyyatti. Isinillee itti fufuu dandeettan. Garuu guyyaa tokko wal teennee namni akka miliyoonii amma wannoo namni bifa isaan beekne illee asuma kaameraa qabatee argama. Namoonni biraallee bakka argamanii diskas goona oduu akkas goone I think gaariidha jedhee yaada. Sababni isaa obbolummaa keenya iyyuu jenereet goona. Achiin booddee ammoo namni gaafa wal jaalata dhugaa jiru walitti himaa gaafa jennu just achumaa namni by the way sammuun namaa waa hubachuudhaaf idil ta'uu qaba. Negative energy yookaan ammoo jibbiinsi negative fiidii godha. Inni kun dhugaa dhagaaruu san qajeelchaa akkanumaan isa gargaara. Isa dhiibbaa irratti uumu. Kun immoo dhiibbaa waa wayii pozitiivii qofa fiid gootellee balaansii dhabda. Akka macaafa qulqulluutti hunda dhukkaamsinaa garuu duukaa bu'aatii qoraati ilaalaa jira. Gaafa cabbiftee pozitiivii qofallee fiid goote waan san shakkuu dhiifte of keessaa balleessite. Okay. Gaafa cabbiftee ammoo negaatiivii qofallee fiid goote tasgabbeessee waan san madaaluu dhabda jechuudha. Baay'ee wantoonni hundinuu keemikaal jenereetii godhu qaba. Sammuu keenya irratti dhiibbaa uuman qabanii. Akkasii baay'ee sin jaalladha addisu koo galatooma yeroo biraa walitti deebina. Hunduma keessanuu obboloonni musliimaa illee kiristaana banaan dhumaadha. Hunda keessanuu baay'ee sin jaalladha. Tole. Isiniin dubbisa. Fayyaan akka. Waakin deeminaa qaba. Deeminaa. Maali? Addisu deemuuf jedheetu. Daqiiqaa muraasa nuun laattanii. Eesh addisu. Afaanitti si qabaa turre ta'inna laata dhiifamu haasa'ime. Lakki afaanitti miti baay'ee inillee baay'ee iyyuu naasa'u. Nama guddaa jala dubbachuun gaarii miti. Nama guddaa gaafa jedhamu nama guddaa gosa baay'ee jira. Kan umuriidhaan guddaa ta'e ni jira. Kan beekumsaan guddaa ta'e ni jira. Kan akkaataa amantiisaatti illee beekumsa amantiisaatiin guddaa ta'e ni jira. Isin immoo waan hundumaatiin iyyuu warra nu dursanii jiran malee warra nu booda jiran miti. Namni beekaa isaarraa immoo hangafa isaarraa waan dhageenye immoo rabbi irraa iyyuu waa dhaga'uu hin danda'u. Kanatti nana mana. Inni guddaan gaashii Tibbeessoo fa'aa waan dinqisiifadhu kaleessallee dinqisiifachaa kanan ture. Amala isaanii yookaan kiristaanummaa isaanii isuma dhugumaa isaan irratti argina. Dhugaa dubbachuudhaafi
tokkummaaf walqixxummaa amantaa gama lamaan iyyuu qabanii fi ilaalcha isaan nama dhuunfaadhaaf illee qaban baay'ee argina. Namoota hedduu tajaajiltoota warra madirakii irra dhaabbatee wajjin tajaajilee namoota wajjin konfereensii deemee baay'ee waa meeqa yoo dubbatan naa bilbilanii jabaadhu bakka namni naan jedhee na jajjabeesse nama 1,000 duratti kana itti barbaadu obboleessa keenya gaashee Tibbeessoo&Abu baay'een galateeffachuu barbaada. Dhugaa jabaadhu lafa itti jabaadhu kan naan jedhu yeroo jalqabaa isaanii nan argee egaa namni kaleessaa keenya har'a keerra dhaabbate waan baay'ee haasaa walumaa galatti wanti isin taasistan wanta ija guddaa qabudha waan jabaadha. Ilmi namaa tokko gaafa amantii jedhamu waan nyaatu wanta dhugu dhabee yookaan waan uffatu dhabeetu hin taane yookaan dhugaa dhabee dhugaa barbaacha dhaqee yookaan miidhamee immoo miidhama isaarraa dandamachuu dhaqee kanaaf walumaa galaa otoo beektonni akkasii jiranii waa meeqa haasa'uun barbaachisaa miti wanta ta'eef namoota akkanaa wajjin wal argaa haasa'u baay'ee gammadeera. Gara fuulduraatti illee akkasiin jajjabeessitan akkasiin nu barsiistan akka isin nu gorsitan hangama kootiin isin irraa fudhachuudhaa fi qophiidhachuu barbaadanii jedhatan. Kabajame dhugaa anillee baay'een iska kabajaa isa jaalladha hunduma keessaniyyuu akkuma kanaan dura social media irra naannaa ture abbaa caalifa wajjin carraa argannee wal arginee turre guyyaa wal arginetti jaalalli waliin dabarsine turtii waliin dabarsine akkuma obbolaa lafa garagaraa walirraa jiru akka nama walii bakka wal yaadee walii dhufeetti waliin marminee warreeffannee yeroo bareedaa kan waliin dabarsine. Maaliifi jaalala kun unconditional ta'e haala irratti nu hundaa'in jechuudha. Haala irratti nu hundaa'in. Gaafa wal arginellee waliin taphannee achiin booddee gargar deebinee walitti muun garuu addaan hin hafu. Fakkeenyaaf abbaan caalillee natti muun isaa addaan hin citu kan irratti hundaa'in jijjiirama. Anillee isatti muun isaa isatti muun koo addaan hin citu. Wal jaalala walii qabnu garuu iddoomatti eeggannee jechuudha. Kanaaf guddaa galatoomaa baay'een isin jaalladha hunduma keessaniyyuu yeroo abbaanaaf qabaadha yeroo biraallee deebinee akkuma dura jedhe abbaa caalifa waliinillee yeroo tokko tokko akkanuma firii tokkii dogoone ijoollee nu dhagaan keessatti illee jijjiiramatu uumamaa deema jedhee yaada. Ilaalchi walii qabnu jijjiiramaa dhufa jedhee yaada. Akkasidhaa guddaanaaf eebbifama sagantaa biraan qabasanii fi yoo ammoo waa sirreessee kee yookaan manaanillee mana banaa. Naaf eebbifama guddaa baay'een isin jaalladha yeroo abbaanaaf qabaadha. Thank you. Thank you. Thank you. Tolega, undumti. Galatoomaa isiniin jenna. Namoota hedduurra yaada gaarii yaada qajeelaa fudhannee jirra. Wanta babbareedaa muuxannoo babbareedaa fudhannee jirraani. Baay'ee waan nama boonsu waan namatti tolu baay'eesaa. Nu barsiisaa nutti himaa turaniiru. Nama dhaga'uuf egaa barnoota guddaadha. Nama hin dhageenye musilayyuu gaa dirqamaan fudhachuun hin danda'amu. Innaa beektota keenyarraa namoota keenyarraa hangafa keenyarraa immoo waa dhaga'uun gaariidha. Namni tokko islaamummaa keessa gara kiristaanummaa gaafa dhaqu akkuma kanatti illee irratti duuluun barbaachisummaa qaba natti hin fakkaatu. Kiristaanummaa kee ammoo islaamummaa gaafa dhaqu immoo irratti duuluun illee jijjiirama fida natti hin fakkaatu. Iddoo amantii sana jibbisiisuu ta'a wanta ta'eefi otoof qabaa dubbanne gaariidha. Sababni isaa morma keenya rabbi kan inni qal'iseef akka waan bifataa dubbannuu fi garaa keenya immoo kan inni furdiseef akka waan hundumaa baannuuf wanta ta'eefi otoo namaan rabsuurraaf qusattanii otoo jecha hin taane namaan jechuurraaf qusattanii baay'een jaalladha jedheen yaada. Nuni Oromoodha. Saba tokko dhiiga tokko waan taaneef akka Filisteemiif akka Sooriyaatti wal ilaaluun keenya na biratti baay'ee fudhatamummaa qaban ittiin fakkaatu. Waaqayyo duratti illee gaarummaa qaban ittiin fakkaatu. Rabbi sinaa eebbisu. Sooriyaatti wal ilaaluun keenya na biratti baay'ee fudhatamummaa qaban ittiin fakkaatu. Abbaa caalii fa'iif yeroo salaadhiin jiran.
so mere tayar fande mani waan sanii torkii tarcaasaa jiraam. net sagaleen koo waan jiru ittiin fakkaatu networking ko dadhabaadhatti fakkaata nu kamii dhalata. Jira. Obatu. Baay'ee nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu akkam jirtu. Nagaadhaati fayyaadha. Nagaa kooti gooftaa galatu hunduma keessanuu nan beeka. Caalatti immoo addisuu sirriitti nan beeka. Addisuu nagaa siif haa baay'atu akkam jirta. Na sitti na seessisuu keetii fi waaqa isaa eebbisuu sin jala taa'ee yeroo dheeraadhaaf dhaggeeffachaa turan ture. Mixeen harka wal qabatteetu laga ceetii jedha Oromoon yeroo mammaaku. Dhugaa dubbachuudhaaf wantoota ta'aa jiru kana gaafan ilaalu ani gama koon tiiktookii ofirraa hin guba jedhee yaadan ture. Isuma dhugaa gooftaa kootii ofirraa hin guba tiiktookii kana jedhee yaadatan ture. Imimmaan irree buusee bu'aan ture dheengaddaa wantoota ta'aa jiru kana ilaallee baroota darbanitti kaasaa turtanii mormiin amantii kun tureera. Haa ta'u malee akka bara amma keessa jirru kanaa miti. Inni ammaa kuni jaalala walitti muu caala hundumtuu billaa walii baataa jira. Baay'ee akka keessa namaa gaddisiisu nama taasisa. Waan tokko dubbatanii turanii Ustaasfaatiin fi barsiisaa Tibbeessoon namni fedhii isaati. Eenyuyyuu addisuudhaan gara musliimaa dhaqin jirneeni eenyuyyuus immoo musliima keessaa nama tokkoon kootu gara kiristaanummaa kan jedheen hin jiru. Hunduu yaada mataa isaatiin deema. Garuu utuu garee shaadaa keessas garee wangeelaa keessas garee kam keessaa utuu jaalalaan walitti himtanii maatii diigaa biyya diigaa walii keenyatti gadda uumurraa utuu kan deeme san barbaade adeemu. Duuba kaachuu suura walii garagarchuu walirratti ka'uu wal salphisuu eeboo walii qaruu maaltu nu gidduutti fide ani fakkeenyaaf amma abbaa caalitiin wal lolan qabaa karaa amantii cabseen itti hima wangeelli karaa jireenyaa ta'uu cabseen itti hima quraana natti himanii lafattoon arge nama kana wajjin buddeena nyaachuu jechuudha nama kana wajjin shaayiin dhugu jechuudha nama kana wajjin bunan dhugu jechuudha barsiisaa Tibbeessoo fi Ustaasni tokko yeroo tokko Finfinneetti wal agarraan obbolaawwan suura isaanii gadi gaggalagalchan istooriin godhe baay'een gadde namummaan keessa keenya jiraachuu qaba obboloota obbolaan musliimaa obbolaan kiristaanaa namummaan keessa keenya jiraachuu qaba mee deebi'aa dhugaa sababa keessaniif jedhee lafti kun abaarrame sababa warra namarratti kaa'anii sababa warra nama gaggalagashaa oolanii sababa ani lolawaanan addisuu hubachiisuun qabu addisuun lolawaan na hubachiisuun qabu bakka lolawaanan garee shaadaa hubachiisuun qabu lolawaanan garee wangeelaa hubachiisuun qabu otoo girrisuu baannee hafuura keenya kana tasgabbii kennine jaalalaan otoo walitti himne karaa lachuu otoo jaalalli maraate abbaa caalii karaan dhugaan jireenya kan lakkii kootu tigisi karaan dhugaan akkasiidha kootu quraana keessa natti immoo yoo naa ta'e na fudha yoo naan taane nan deemu garuu wajjiniin nan buna dhuga nama kana wajjiniin garuu wajjiniin shaayii dhuga nama kana wajjiniin garuu gaafa inni warra du'aa mana isaa jiru dhaqeen gaafadha nama kana yoo inni dhame dhaqeen gaafadha yoo dhukkubfate wanni kufe nan kaasa. Yesuus irraa jaalala baranne keessumaa kiristaanonni jaalala jechuun fannoo gubbaa irratti gaafa waraanamu dhiisiif yaabbaa waan godhan hin beekani jedha. Abbaan barbaade buddeenaaf jedhee gara musliimaa gaafa dhaqu dhugaan quraanaa galeef miti. Abbaan barbaade musliima irraa gara kana gaafa dhufu akka barbaade gaafa dhaqu baay'een buddeena hin jedhamu ayi baalimu. Abbaan barbaade waan barbaade itti himanuu qaba. Waan barbaade waaqeffachuu qaba. Waan barbaade itti dhaqee tokko qara'uu qaba. Garuu ani gama kootiin dhugaa dubbachuudhaaf lubbuu namaa keessa sodaadhe kana gidduutti akka lubbuun nama tokko hin dabarreef adara haleelaa ilaalladhaa gara garee kamiin jaalala walitti himaa mee torban tokkoof jaarsummaa jaalalaa ta'a adaraa waaqayyoo jaarsummaa jaalalaa ta'a abbaan barbaade karaa barbaade irra adeemu hati eenyuudha abbaa firdii kasi godhee dhaloota irratti please deebiyaa ani xiqqoodha guddoota eessanitti mamiti gareen lachuu deebiyaa kiristaanii deebiyaa musliimni deebiyaa jaalalaan walitti himaa waliin abaarinaa waliin cabsiinaa walitti fiiginaa walitti gaminaa jaalalli hundumayyuu hin caalaa waan hunda goggoree irratti naa dhiisaa waaqayyo sanaa eebbisu eebbifamaa yeroo gaarii qabaadha. Galatoon.
Dua gaafatan jirtu waan gaafannaa. Namni karaa nagaadhaan sirnaan miiraan utuu hin taane. Wangeelaawwi kidaanuu. Wanti naadhaan waa gaafatan. Abbaa caalii wangeelaawwi kidaanuu ol gashaame. Hojjetaa wangeelaa kidaanuu ol nu gashaame yoo galeef. Oke, yoon takka waa dubbadhe naa eeyyamtu garuu dhiifama namoota gurguddoota sirra jira. Maal jettan? Waan sila dubbatamne keessan deddeebiin tokkoon qabu wanti sila akkuma gaamaan irraa kan isheen kaaste kan Abu Muaz kan Tibbeessoon hundum